Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu walban Oromoo baga jiraattan isiniin jecha annagaa jira galata rabbii. Har'aa akkamitti akka nyaata ajaa'ibaa ittiin dalagan isin argisiisa jechuudha. Koottaa na hordofaa, nyaata qallaaliidha. Nyaata baay'ee waciin barbaachifne jechuudha. Akkamitti akka dalagnu walumaan laallaa koottaa na hordofaa. Shunkurtii ciree jira jechuudha. No magartan kana disitti qopheessee jira jechuudha. Egaa shunkurtii ciree qulaalla'ee waan itti goon hundaa walumaan laallaa na hordofaa. Awno akkuma agartan kana qulaalla'ee gaggeessin booda zayituunidha. Kun zayituunii itti qicadha. Zayituunii itti qicee zayituunii ana qulaallaa jechuudha. Baay'atullee uumaa miti garuu zayitiin kun yoo ta'e yoo baay'ate gara nama dhukkubsaa jechuudha. Zayituuniin garuu baay'atullee rakkoon takka hin jirtu. Akkatti egaa qulaalla'een booda inshallah hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaa. Subscribe, share, comment godhuu hin dagatina. Waan beeknurraa baay'ee wal barsiifna. Waan hin beeknirraa walitti himanna. Waan beeknurraa wal barsiifna. Inshallah hanga dhuma na hordofaa isiniin jedha. Itti aansuun akkuma agartan salsaa itti godha. Salsaa itti godha jechuudha. Baay'isu xiqqoo itti qica jechuudha inshallah. Akkuma agartan kana kunoo salsaa waliin dhahee jira. Ittiin baay'ifne xiqqoo itti godha jechuudha inshallah. Akkasumatti akkuma agartan kana kunoo qulaalla'ee geessee jira. Amma itti aansuun immoo baharaat itti godha. Baharaat argaa jirtanii baharaat itti godhan baay'isu xiqqeessee jechuudha. Warroonni dulloota naannessitanii warroonni mootu baadiyyaa dalagattan akkasuma hundi keessanuu ijoolleen dhiirallee dubartillee jechuudha. Wanti kun baay'ee gaariidha. Dalagaa dullootallee yeroo hunda ruuzumaan garaa xaqxaq godhurraa dulloonni amma dullattii takka naannessaa dulloota lama naannessa jechuudha. Isaaniif dalawaa jira jechuudha. Akkuma agartan kunoo qulaalla'ee baharlee itti godhadhee jira. Kunoo qulaalla'ee bishaan inni kallasee jira. Akkuma argitan lixii qopheeffadhee jira. Egaa lixiin qophaa'ee egaa eelee jala lokkosee jira. Kunoo akkuma agartan eelee tanarratti godhuufi akkuma argitan jechuudha. Eeleen tun koobsi saayee jedhamti. Jirti mana arabaa bakka hundattuu hin argamti jechuudha. Saayeedha. Akkuma agartan kunoo akkatti itti godhee jira jechuudha. Qixxaadha qal'iseetiniidha. Akkuma agartan kunoo qixxaa kukkutee jira. Egaa kukkutee asitti akkatti kunoo kukkutee jira qixxaa. Egaa kukkuteen booda maraqii kanatti gadi godhanna. Egaa maraqii kanatti godhanneen booda hanga dhumaa na hordofaadha. Warroonni dhiirallee dalagattanii nyaanni kun nyaata qallaaliidha. Baay'ee nyaata salphaadha. Asitti egaa gadi qopheeffanneen booda distitti godhanna jechuudha. Maraqii waliin dhufne san booda kalaas nyaachuu qofa jechuudha. Itti naqadhee jira amma. Egaa itti naqeen booda waliin dhayaa dhumarra isaan na hordoftanii jechuudha. Dulloonni baay'ee jaalatti. Dullattiin tiyyama nyaata kana baay'ee akka malee jaalatti jechuudha. Isiif godha jechuudha. Yeroo hundaa ruuzii maal kana jarri ilkaan hin qabdu illaafa fi nulleef immoo gaariidha. Qaama keenyafillee akkuma agartan kana nyaadhaa dalagadhaa nyaadhaa hoodhaa afaan isin kaaya takka takkaan isin biraanaaf haa ga'uu isin jala balaafiyaa jechuun hin dagatina. Kun akkuma agartan dullattiif qopheessee jira. Walumaan itti qixxee fi isin shaayii maaliin nyaachuu hin dandeettu libanaa yookiin haliiba qopheessee jira. Haliiba kana irratti dhuudi jechuudha. Ani immoo isin immoo shaayii dhuudan jechuudha. Shaayii nyaattanii nyaanni kun ka shaayiiti. Kun akkuma agartan qopheessee jira. Walumaan hanga dhumaa afaan keenya dullattillee walumaan nyaannallee isiniin jedheeftuu fi subscribe godhuu hin dagatina. Waan beekurraa isinii qopheessaa buxaa gallee kaardii zeenii isin jalaa birrii nyaattullee akkamitti akka irraa hidhattan isinitti argisiisaa. Sawallee akkamitti birrii akka isin